maqaa kee eessaa akka dhuftee Waaqayyo maal akkasii godhee sodaa tokko malee fuula kee gara kaameraatti deebisi maqaa kee irraa kaasee dubbadhu. Maqaan koo Buzee Dheeressaan jedhama. Ani dhugaa ba'us immoo waa'ee obboleettii kooti. Ani irraa dhufe immoo Jaarsoo Dirree Gadaa jedhama. Ani dhugaa ba'u immoo waa'ee obboleettii kooti. Asii deemtee bineerawwanti deemtee obboleettiin koo iddootii dhuftu suni niitiin dhukkubsachaatiiti karaa achi biiroo taa'iiti achi amma isheen fayyitutti biiroo taa'i malee as nu biran dhufiini achi taa'iiti hamma isheen fayyitutti iddoo sana taa'i malee si dhufiini jedhanii mucaan dhokatteetu torban tokko muluu biiroo sana keessa teesse nu dhokattee takka waan iddoo sana geesse achi geessetti netteenya waan tokko sagalee dhageenye gaafa torban tokko teessuuti mucaanii gaafa garatti deebitu dhabduu achi keessa teessuu bishaan minaanii achi keessa jiru yoo kennanii fi guyyaa tokko kennuufi malee guyyaa hunda isheen gargaaran mucaan akka dhokattee tooma teessuu rakkannaan sagalee nuu qabdeetu maaloonoo akkattiin addoo kana keessan taa'a maal ta'uu dhaxxanii naa kadhachiiftanii suura koo fuutanii dhaxxanii raajii gammeetti naa geessi duras immoo achumatti kadhachiifadheen deeme waan ta'eef suura koo fuudhiititti naa geessi naan jette gaafan fidee suura fuudheetti kennuuti isaan immoo sinan kadhadhaa fi rakkoon qabodanii na harkaa fuudhanii irratti kadhatanii fi gaafa isaan kadhatanii fiiti ufanii na fudhataniiru kunooti achi ga'een jira ammaatteetu naa galateeffadhu naan jette anis immoo sabni dhagaa jirtan galateeffadhaa Waaqayyoodhaani. Inni lammaffaas immoo waa'ee mashiiti inni kunis gaafa achi geessu gaafa torban lama gaafa achi geessuuti na dhukkubeette obboleessi koo tokko suura ishii baateetu fideddoo kana dhaabbate bishaan zayitii dibataa qabatee suura ishii kana isaan borsaa isaa keessaa fuudhaniitu mucaa kana du'a ooshinaati harka ol kaasaa sabneedhanii sabas kadhachiisanii fi ofii isaanis illee kadhatanii fi achiiti gaafa guyyaa gaafa sana achirraa fooqirraa kufeen oolee butittadheetanii akkatti muka qabadheetanii nafee akkatti du'an nafee isas immoo naa galateeffadhu naan jettee natti himnaan Waaqayyoon galateeffadhaa illee gooftaa fida. Inni lammaffaa immoo waa'ee kooti garaa keessa na dhukkuba ture zayitii dibataa asumaatii bitadheetanii garee tirriittadhee isaanis immoo gaafa zayitii dibataa sana bitadhuuti garaa kee kana qabadhumee afura baafadhu naan jedhan afura gaafan baafadhu al sadii afura baafadhu naan jedhan al sadiin afura baafadhee egaa gaaf sanaati illee fayyeera garaan koos illee na dhukkubaan jiru. Sabni galata gooftaa fida. Akkuma madhagaama olee maqaa kee Waaqayyo maal akkasii godhe saba kanaaf jajjabinaaf gorsa tokko danda'utti dubbadhu. Maqaan koo Abaaboo Shifarraan jedhama. Kan jiraadhu safaruma kanaa jechuudha. Wanti Waaqayyo lafa kanatti naa godhe waan guddaadha waan dubbatamee dhumuus miti waan naasee fixuu danda'us miti. Lafa jiraan nagateetti lafa haalli nagateetti lafa inni waa'ee koo dhiisettis maqaa lafa kanaatiif maqaa raajii kanaatiin maqaa Yesuusiin qabadheetin namarra ga'edha jechuudha. Mee warra akka koo Waaqayyo mee sabni illee Waaqayyo fida Waaqayyoon galateeffadha. Ani kan inni dhugaa ba'u waa'ee mucaa kanaadha jechuudha. Torbanii sadii roobidheen gaddaa baay'ee dhukkubee ture. Jimaataa fi roobi sana gidduu guyyaa lama mana kimitti deebi'ee jechuudha mucaan kun. Kazaa funuune jalqaba gaafa funuunu mucaan ilmarra dhiisuu didedda gurraachuma kana yaa jechuudha. Jennaanii buchoon iyyuu mana kimitti keessaa baqqaa sidii isaa shin ayimmaa koon mana kimiin naqu bamiina miniin dhugaa charchiin naqa mana kimiina waraanuun naqu jedhe. An sila yuuxinnoo tokko na dhukkubaara si seexannuma tuna eenyu jedhesuma mucaa koo dabarsuuf ka'eetiyyuu akkan hin finne godhaa jechuudha yeroo kan fudhadheen dhufaa jechuudha. Achi an shillaalumaan godhee abbaan boodarra ka'ee fuudhee deeme. Maal fuudhee deeme halkan sanaa nu biraa ka'ee dhaqee sireerraa ka'ee mucaan koo baasaa soofarra ciisaa jechuudha. Gaafa mucaan gaafan akkas garagalee bukkee ilaalu hin jiru mucaan. Mucaan hin jedheen mucaan koo nu biraa ka'ee soofarra ciisee jira nadii deemnu fuudhee fincaachumatti hafee naan jedhe. Anneen ka'ee fuudhee dibsii isaatiin maree sireetti deebisee jechuudha. Gaafa sa'aatii halkan keessaa sa'aatiin 9 ta'u
gurra isaa qabatee guyyaa immoo shaaworii gasheera jechuudha. Mucaan gurra qabatee uedhe boo achumaa inni maaliif boosanaan gurra koonna dhukkuba ati guyyaa shaaworii gashite moo een gasheeraan shaaworii gashuu gasheera shaaworii miti kun qormaatuma gurmutitti deebuu fitaan jedheen achi hanqeen zayitii dibataas bishaanis manaan qaba fuudheen danna isaatti naqee deebeen ciisee jechuudha. Inciis bulee mana kimii fuudhee dhaqee umurii isaatti marfee akka mateen beeku kittibaatirraa kan hafe shorobbii duwwaa fudhata ture. Gaafa inni xeenaa xaabaanuma geessu mucaa biyyaa dhuftu taanaan busaa dhadhanii dhiiga keessaa fuudhu jechuudha irree keessaa. Gaafa dhiiga keessaa fuudhanii galuu didan ammas nan dawwale nama duukaa kan hin deemu mucaa koo duukaa deemullee seexanii na dhowwee jechuudha. Achi ammas nan dawwale mucaa keessaa dhiiga fuuchuuf akkamiin godhaa waan waaqayyo godhe godhuu dhiigan fuusisiniiti fuudhii deebii baqqaan jedheen. Inni fuudheen deebinee dhiigas fuusisee shorobbii sanas fidee dhufe shorobbicha fideen nu fedheen ture garuu hin jiraa inuma anniisee malee fidee dhufuu nan danda'a ture. Achi raajiin bishaan kadhataa warri kadhachiifachuu barbaadanii as ba'aa fudhadhaati jedhan. An dhimmi dhufee mucaan mana kimii deemee raawwatii jedheen paaspoortiitiin kadhachiisaa jedheen bishaan qabadheen dhufee filafiitii kana taa'e. Waaqayyo sin rakkisu siin jedhaadhanii akkuma labaaf as ba'an raajiin dhufanii natti dubbatan iddoo filafiitii kanan ta'a jechuudha. Achi amiin jedheen fudhadhee sammuu waaqayyo biraasoonii godhu jira irraa mucaa biraasoonii ta'uuf ka'u jira garuu waaqayyo ofii kootiin biraasoonii godhee wallaana jechaa jira jedhanii. Anta sammuu koo keessa ammas nannumnee mucaan lakkaa tokkosaatiin inni dabalaa deema malee waan qannaa sun qabu mana kimiiti immoo tokkos kanaanni sadinnaan fiddaa jedhanii gashani. Kaza inni fee kottoodhanii na qabanii naa kadhatanii waamisa kana miti jedhanii achi dhaabataa inni dhufe. Gaafa inni dhufu qabanii saafis kadhatanii bishaan itti naqanii milikkita utaallootiin keessaa baadhanii halkan sana immoo abbaadhuma fideen dhufe hojiidhaa gallaanii jechuudha. Dhufanii akkas kaasuutti fudhatanii ta'anii yaa waaqayyo maatii kana harkaa mucaa kana fuudheera ati immoo harkaa inni laleeyyaasisiniiti waaqa daajii kana waan man jedhee dubbaddu sin qabu jedhanii mucaa kana kadhatanii jechuudha. Guyyaa gaafa siitii kaasee mucaan koos nagaadha dhuguma milikkita utaallootiinis keessaa yaa'eera shorobbis mucaan koo nunne mana kimii addaa sinnanne biraasoonis hin taane gooddanyaan koo mucaan naqamtee tokko wajjin dhufte galeetan fattanuudha de buchoo amma shorobbii keessi yoo baasuu anoo fayyeennu fe'immaa kun nu gushii shorobbii lammee shorobbii dhuge akkanaan hin jennee caagodhaati waaqayyoon naa galateeffadha. Dabalaame waaqayyo tola nama fayyisu waaqayyo tola nama fayyisu waaqayyo isaa mucaa kee fayyiseef si gargaara biraan hafin ammarraa mucaan kee nagaadha. Nagaadha galata waaqayyo ammarraatti waa tokko iyyuu irratti hin argine nagaa isaatii fayyaa isaatiin nyaatan nu ganta bata galata waaqayyo. Waaqayyo isa si gargaara biraan hafin nagaan deebi'a.